Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii anillee nagaa kooti alhamdulillah. Akkam naa jirtu jiruun jireenya akkamii? Alhamdulillah anis kun nagaa kun jira alhamdulillah. Egaa buleewwan keenya viidiyoo dheeraallee isinii waraabuun dhumne viidiyoo magabaabaa isinii waraabuu dhufee innis dhimma dhukkuba kootiirraa kanaan dura dubbadheen ture. Atau malee akka yeroo fayyaa miti maaltu nu ni beektu anis nan beeka isinis hin beektu ana caalammoo isin hin beektu yeroo inni fayyaa qabu hundanna barbaada hunduma natti haajoma akkasii miti amma immoo taraa koo isinitti haajomee hin jira jechuudha. Kaleessa isintu na barbaadaa ture hadda immoo anatu isin barbaadaa jira jechuudha. Wannan isin barbaaduufis hundi keessanii bakkuma jirtanitti namni itti mufate yoo jiraate amma sarara deebiidhaan dhiifama. Ta'an soodhaan immoo bakkuma jirtanitti akka du'aa inaa gootan wannan bareechee isin barbaadaa jiruuf guyyaan dhalle guyyaa Jumaatii hundi keessanii bakka jirtanitti Islaama kiristaanatu hin jenne waa tokkoon utuun isin daangessin amantiidhaan sabaan utuun isin daangessin hundumti keessanii bakkuma jirtanitti yeroon isin na barbaachiftan kun waan magaa yeroon isin na barbaachiftan geesseetti obboleessarra obboleettiirra waan inni barbaadu du'aa isaatii kana jechuudha. Maaltu nu sababa wanni tattaafatamaa jirus wanni hundinuu sababa anis kanan ilmaan koo dhiisee biyya kana keessaa godaanaa jiruufis sababa guutuun malee kan nama fayyisus kan nama dhukkubsus kan nama ajjeesus rabbuma nan beeka. Garuu wallahi kanaan dura du'aay hin qaba callisee dhuma kanas ofirratti ilaalan ture darajaa kanan ga'an seenee amma darajaa inni keessa jiru xiqqoon sodaachisee jennaan ifaajii koo waggaa meeqaa waa hunda dhiiseen deemee yaalamu filadhe. Wallahi wanni kun silaa miidiyaarra iyyuu bahee inaasamu ture akka inni bahee inaasamneef waa hedduun godhaa ture garuu milkoofne. Kanaaf hundumti keessan iyyuu bakkuma jirtanutti amaana rabbiiti maal adara viidiyoo namoota viidiyoo isinii hojjedhe miidiyaarra jirtan yookiin immoo yaani tuma duit yoo naa goota rakkoo maalii qaba? Viidiyoo kana duit naa godha hundi keessaniyyuu isinin kafachiisu. Namni immoo viidiyoon kun duit godhamee si bira ga'e amaana rabbiiti rabbi si haa fayyisuu jettu malee biran darbiin wannan isin barbaadeef kanuma wanni isin barbaachiftanuufis kanumaa fi hundumti keessaniyyuu bakka jirtanutti akka amantaa keessanitti akka rabbiin naa kadhattanu akka rabbiin na fayyisee ilmoo kootti na deebisu mana kootti na deebisu jireenya kootti na deebisu du'aa keessaniin akka addanaan hin baane kanaaf ani isin barbaadaa jira. Galatoomaa ulfaadhaa isinin jaalladhaa takkaana barbaadanii dhabdanii hin beektanu hadda isin barbaade isin dhabuun qabu hundi keessaniyyuu bakkuma jirtanutti kadhannaadhaan akkana wajjin taatan amaanaa isinitti dhaammadha. Yoo rabbi jedhee yeroo dhiyoo keessaa bakka yaalanaan jedhames nan gahaa yoo rabbi jedhe inshaallah sababuma bakkaan geenya du'aa keessanii nan nagatina isinin jedhaa. Galatoomaa ulfaadhaa hunduma keessan rabbii jecha isin jaalladha nagaatti.